Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa fayyaa nageenyi badhaadhaa isiniin jecha boonsaa margaa biraa dhaabbannu Oromootiyaa haa gargaaru haa deeggaru boonsaa margaa dhukkubeen jira haala inni itti jiru argaa jirtanii Oromootiyaa Oromoon nama gargaaraa Oromoo miti Oromaa gargaaraa Oromoon garaa ballataa baga Oromoo ta'ee dhaladhee Oromoo walii birmataa malee namni walii birmatu hin jiru nama kaleessa qabsoo keessa gahee guddaa taphataa ture keessattuu miidiyaa gubbatti uummata nafxanyaa har'allee deebi'anii akka kaleessaatti nu arrabsu jira akka kaleessaatti nu radduulu jira nama nurraa afaan qabsiisaa ture kanaafu boonsaa margaa bira dhaabbachuu qabna ijoolleen hin beekne illee meebii hoo jiraatan boonsaa margaa jechuun nama hamilee uummata Oromootiif ta'aa ture uummata Oromoo gargaaraa ture uummata Oromootiif baay'ee bakka guddaa nama qabu jechuu barbaadeeti keessattuu dubartoota miidiyaa rabbaatee akka dubbattuuf gahee guddaa nama taphataa ture keessaa tokko misee sanis shamarroonni baatee nu gargaartu ture akka ammaa kana baanii nu gargaaran kana miti nama baay'ee hamilee ta'aa ture keessattuu yeroo nama arrabsanii namni miidiyaa irraa baduu barbaadu fa'a hin badin namaaf jettee hin deemin bakka waa baay'ee nama nagorsaa ture keessattuu nama tokko kanaafuu nama Oromoof qabsaa'aa turellee akkuma beektanii ammaal jedhee isin hima garuu bira haa dhaabbannu rakkina inni jiru keessa jiru kana argaa jirra haafurru rakkina kana keessa isa haa baasnu haa yaaduuni haa fayyaa argatu isiniin jedha Oromootiyaa akka gargaartan abdii qaba ijoolleen biyya kana keessa jirtanillee ijoolleen gargaaruu barbaadan guruppiin uumamteen jirti guruppii san keessa maqamaati haa gargaaru haa deeggaru abdii Xayyib Waaqoo guruppii uumee jira isa gaafadhaatiin gara guruppii sin dabala haa gargaaru isiniin jedha asin ijoollee guruppii godhanii gargaarara hedduu jira akka Ahmed Malkaa ijoollee baay'ee jira maqaa isaanii dhahee fixuu hin danda'u hedduu jira waan ta'eef guruppii keessa baluu qofa jechuun waan hin barbaanneef kanaafuu bilis Oromootiyaa haa gargaaru boonsaa keenya haa fayyinu haa fayyisnu isiniin jedha akkuma ammaa duulu jirtu akkuma ammaa caaluun jecha fakkiitti dubbate jarri miliyoona nu dubbachuu jirtu kanaa ol ture qabsoon gizee san qabsoo ammaa sanaa miti qabsoo akka ammaa kanaa miti qabsoon gizee san qabsoo baay'ee namatti tola dhugaa isiniin jedha kanaafuu bilis Oromoo kiyya biraa dhaabbannu dirqama kennaa baanu dirqama Oromummaa haa gargaaru akka Oromoo nama gargaaru hin jiru akka Oromoo nama bira dhaabbatu hin jiru baga Oromoo ta'ee dhaladhe ammallee irra deebi'ee Oromoo ta'ee dhalachuu kiyya baay'ee gammada saba nama bira dhaabbatu isin jaalladha Oromoo koo I miss you I love you anqabsoo kiyya nafxanyaa waliin samuun kan isin dagadheeraan nafxanyatu afaan nabbannu jira akka boonsaan durnurraa afaan isaanii gad deebisu sana afaan isaanii deebisuuf badeshii waan biraatiif miti gaafa qabsoo san fixee isin deebi'a mi'a amma takka afaan wajaraatiin jira waliin wana jechuun jira akkuma jarri nu arrabsitu illee akka nu arrabsuu dandeenyu akka afaan jaraa beeknu itti mul'isu jira afaan jaraa inni beekee osoo hin taane itti taphattamu jira isiniin jechuu barbaada kanaafuu boonsaa margaa bira dirqama kenna bahuu qabna dirqama Oromummaati isin jaalladha I miss you I love you bye bye